Our voice. 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 We demand. We demand. We demand. We demand. You. You. To be. Our voice. Our voice. Report. 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 Genocide. The genocide. On our people. On our people. We report. I report. Report. We report. The genocide. The genocide. On Oromo people. On Oromo people. In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. 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 So we demand. We demand. We demand. We demand. Justice. 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 We demand. We demand. We demand. We demand. Freedom. 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 Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free. 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 All Oromo political prisoners. All Oromo political prisoners. Free. 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 All Oromo political prisoners. All Oromo political prisoners. Peace for Oromia. 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 Freedom for Oromia. Freedom for Oromia. Democracy for Oromia. Democracy for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. We demand. We demand. Justice. Killing Oromo farmers. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo elders. Stop killing Oromo elders. We demand. We demand. We demand. We demand. Peace. 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 We demand. We demand. We demand. We demand. Justice. 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 We demand. We demand. We demand. We demand. Freedom. 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 Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free Oromia. Free. 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 All Oromo political prisoners. All Oromo political prisoners. Free. 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 All Oromo political prisoners. All Oromo political prisoners. Peace for Oromia. 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 Freedom for Oromia. Freedom for Oromia. Democracy for Oromia. Democracy for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. Justice for Oromia. We demand. We demand. We demand. We demand. Justice. Justice. No. Now. No. Now. No. Now. No. Now. No. Now. We demand. We demand. We demand. We demand. Freedom. 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 No. Now. No. Now. No. Now. We demand. We demand. We demand. We demand. Democracy. Democracy. No. Now. No. Now. No. Now. No. Now. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Ethiopian regime. Stop. 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 Raping Oromo women. Raping Oromo women. Stop. 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 Burning Oromo village. Burning Oromo village. Stop. 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 Burning Oromo village. Burning Oromo village. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopian ruler is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Freedom now. Freedom now. Freedom now. Freedom now. We are here. We are here. For peace. We are peace. We are here. We are here. For peace. For peace. We are here. We are here. For justice. For justice. We are here. We are here. For justice. For justice. We are here. For freedom. For freedom. For freedom. For freedom. We reject war. We reject war. We reject war. We reject war. We oppose 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 killing. We oppose killing. We oppose killing. We oppose killing. We demand peace. We demand killing. We demand peace. We demand killing. We demand freedom. We demand freedom. Justice for Oromo people. Justice for Oromo. 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 Peace for Oromo. Peace for Oromia. Freedom for Oromo. Freedom for Oromo. Freedom for Oromo people. Freedom for Oromo people. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Freedom now. Freedom now. Democracy now. Democracy now. Peace now. Peace now. Peace now. Peace now. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go!
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hiriira kanarratti waan argaa jirtan keessaa tokko alaabaa uummata cunqurfamaa uummata Tigraayitu as keessatti argama. Dhalattoonni Tigraayis dhalattoonni Tigraay sabaan Tigree ta'an yookiin ilmaan Tigraay as keessatti argamu isaanis akkuma ilmaan Oromoo cunqurfamaa jiran boombiidhaan lafarraa waan agarsiifamaa jiraniif duguuggaan sanyiidhaa isaan irratti raawwatamaa jiru. Faannoon milishaan Amaaraa akkasumas hidhattoonni mootummaadhaa miidhaa isaan irraan gahaa jiran ajjeechaa isaan irraan gahaa jiran haqaan malee uummata Tigraay mormuudhaaf uummata Oromoo wajjin asitti hiriira mormii kanarratti argamaa jiran jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 hiriirri mormii magaalaa Minesootaa keessatti deemaa jiru akkuma argaa jirtan kana haala ho'aadhaan gaggeeffamaa jira. Dhaadannoowwan gama kanaa dhagahamaa jiran isin biraan gahuudhaaf dhaadannoowwan kanneen keessaa tokko Oromoo prisoners dhaabbattoota siyaasaa Oromoo hunda ammaanuma kana irraa hatattamaan haal duree tokko malee haa hiikamanii dhaadannoo jedhus keessa jira. Stop! 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 Burning Oromo
kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan miidiyaa Oromiyaa sagantaa hiriira mormii guddicha bifa idil addunyaatti yeroo ammaa kana jalqabe kan magaalaan Minesootaa yookiin magaalaan lakkuu Oromiyaan xiqqoon takka jettee jalqabde kan guyyaa boru magaalota gurguddoo yookiin idil addunyaatti fiduudhaaf deemu jechuudha. Dugugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti gaggeeffamaa jiru mormuudhaaf jalqabanii yaadamee ilmaan Oromoo irratti hirmaataa jiran jechuudha. Nuti simbiraan ka'uudhaan osoo wajjin turre ammas inni hanga xumuraatti sheer laayik godhuudhaan waliin gahaa namoonni sarara gubbatti argamtan isiniin jenna. Press release now. While the global community is fully focused on the scorching of cities and homes in Ukraine by the Russian military, the Ethiopian Abiy government is waging a genocidal war against the Oromo people that would have otherwise been the headline across the globe. We, members of Oromo community of Minnesota, are assembled today to bring to your attention the ongoing genocide, the gross human rights violation, mass incarceration, torture, extrajudicial killing, and rapes being perpetrated against the Oromo people in Ethiopia by the Abiy administration and his allies. Several villages and towns were burned down to ashes. Properties were destroyed or confiscated, and hundreds of thousands were internally displaced in Oromia. Citizens are deprived of basic public services such as the internet, telephone, banks, schools, healthcare, and the likes in most western and southern part of Oromia. These attacks have been ongoing for the last 4 years, hidden from the global publics. On April 9, 2022, the Abiy government officially declared an all-out war on Oromia using the pretext of eliminating the Oromo Liberation Army. Since this declaration, the attacks have become intensive. Civilians' homes are aerially attacked by drones and helicopters, killing discriminately children, women, the elderly. On April 22, over 40 Oromo civilians were killed in Addaa Berga, 30 were killed in Abunagundaberet, and 22 were killed in West Guji zone, making this district another Bucha of Ukraine. 16 other Oromo civilians were tortured and later killed, and their bodies thrown from a cliff around Bishoftu city outside the capital at the end of April 22nd. A 12-year-old was one of the victims of the continuous massacre. Only between April 16 and the 29th of 2022, more than 300 Oromo civilians were massacred by the Ethiopian government security force and its terrorist allies, the Amara Fano and Eritrean mercenaries. Unless the global community holds the Ethiopian government accountable,
The ongoing genocide is expected to continue without getting any international attention and condemnation. We call on the good office of your government to ring the bell and alert the global community to investigate the alarming genocide being committed by the Ethiopian government against the Oromo people. We call for an immediate end to the war on Oromia and bring to justice perpetrated of war crimes and crimes against humanity. Unconditional and immediate withdrawal of regional militia, Fano terrorists, and Eritrean mercenaries from Oromia as this exacerbated the situation. An immediate provision of humanitarian service to people affected by the war in Oromia, Oromo community of Minnesota. Thank you. Akkasumas ummatoota biyya keenya keessa jiranuuf ajjechaaf dararaan isinirra gahaa jiru nullee nu ciibsaan jiru nu jiraachisaan jiru nu teessisaan jiru isinii waliin jirra isinillee yoo falmattanii isin nu jedhe isin cinaa dhaabbachuu dandeenya waan qabnuun waan dandeenyu hundaan isin bira jirra isin deeggarraa isinillee ofirraa falmadhaa jenna ummata daasporaa jirtanu oromoota daasporaa jirtanu hundumaa inni ajjeefamaa jiru inni hidhamaa jiru inni dararamaa jiru obboleessa keessanii haadha keessanii ollaa keessanii ilmaan keessan yoo isin baatanii sagalee hin taaneef haadha ollaatu du'a boru mana keessanitti deebi'a kana narraanfatina haadha yoo ka ollaati waliin dhaabbatanii boru isin waliin ollaan illee dhaabbachuu danda'a yoo waliin dhaabbanne yoo gurmuu waliin taane amma kanaa miti ka duraanillee ofirraa riineerra sodaachuun haa dhaabbatu oliin haa dhaabban sagalee uummata keenyaaf haa taanu gantoon garaadhaan jiraattan hundumaa bor kun hin dhaabbatu manatti galtanuu barbaaddadha. Enough is enough. Dhiiga keenyaaf dhiiga Oromootiin horii Oromoo nyaatanii jiraataa jirtu. This needs to stop. Oromoota ala jiru. Gantoota jennee waliin gallee jiraannus numatu isaan gabbisaa jiru. Yoo ofirratti qolanne malee, ofirraa yoo dhowwine malee, alatti yoo baafne malee, diina alaa wanti himannuuf hin jiru. Diinni Oromumatti walitti ka'aa jira. Waliin haa dhaabbannu. Qabsoon itti fufaa. Yeroo dheeraatti hin jirru. Yoo waliin dhaabbanne kana caalaa gabaabsuu dandeenya. Haa jabaannu. Ka dhaabbate, ka falmateetu bakkaan ga'a. Baay'inallee nu barbaachisu. Warra kudhanillee, digdamallee, dhibballee, miliyoonallee yoo ta'e kutannee yookaan ofirraa dhaabuu dandeenya. Jabaadhaa. Galatoomii Addileena. Usually bakka kanarratti hin dubbadhu garuu commentii namoota argaa ture. Oromiyaan xiqqoon kana fakkaatanii jedhamaa bakka adda addaatti ka'aa ture. Actually dhufanii fakkeessanii dhaabbatanii kan deeman irra dhugaan itti dhagahamee namni afurii namni shanii dhugaan itti dhagahamee lakkoofsa maatariin godhana biratti namni dhugaadhaaf dhugaan itti dhagahamee ka ajjeefamaa jiru obboleessa kiyya ka ajjeefamaa jiru abbaa kiyya ka ajjeefamaa jiru haadha kiyya ka ajjeefamaa jiru dhiiga kiyya jedhee hammi hammanaa kun yoo bahee gahaadha lakkoofsaan baay'ee firaastireetiin hin ta'inaa waan tokko irra deddeebinee hundi keenya yoo yaaddachuu qabna. Ajjechaan kun waggaa 3 dura iddoon itti xiyyeeffatu baay'ee muraasa ture. Oromiyaa keessattuu gara kibbaa Booranaa fi gara dhihaatiin immoo Wallagga qofa ture. Gaafa sana maal jedhaa turre warri Amaaraa eessa jallisaas jedhuun akkuma ibidda bosonatti qabatu wanti kun bakka hunda gahuudhaaf adeema. Bakka hunda gahee udu balbala hunda keenyaa hin dhoofne dura bakka jiru san irratti haa dhaabnu jechaa turre. Akkasumatti ofirratti ilaallee suute jedhee Gujii fi Boorana keessatti Gujii fi Boorana itti aanus godina Gujii fi godina Booranaa walitti dabalate itti aansee gara Wallootti dhufe Wallaggi akkuma jiruun babal'ataa dhufe har'a immoo balbala dhadha'ee dhufe capital city Addaa Bargaa jechuun Finfinneerraa kiiloomeetira 40 irra jira.
godina Arsii magaalaalee adda addaa keessatti ilma keettu shanitti gale ilma keettu akkana ta'e maqaa jedhuun nama nagahaa nama maallaqa qabu yoo argan warri kaadreen ganna keessa jiran bahanii ummata ajjeesaa jiru. Balbala nama hundaa dhadha'e godina lamarraa ka'ee har'a godinaawwan 11 Oromiyaa keessatti bakka namtichi maraataan kun itti dhalate godina Jimmaa dabalate godina Jimmaa keessatti ajjeechaa godhamaa jiru lakkoofsa godhamaa jiru wajjin ijoollee ajjeefamaa jirtu wajjin waan torbaanota darban waggoota lamaan sadan darban argaa turre du argitanii namtichi Oromoodhuma guutuudhaaf karatti wanni jedhu hin qabu malee godina tokko gara addaatti baasee godina tokko wanti jedhu hin jiru. Qee kennatti gaafa galee gaafa obboleessi kenna du'e obboleessi kiyya akkana ta'e qeen kiyya akkana ta'e odoo hin jenne odoo Wallaggaaf Boorana irratti dhaabuu dandeenye osoo gaafa Wallaggaa sana osoo gara biraa oduun babal'anne namicha saniin si gahee jennee guutuun Oromiyaa balbala itti cufeerra dhaabbate har'a akkana hin ga'u ture. Ammas amma maaltu hafe amma godinaan waliin gaheera individually maatiiwwan as jirtan kana mana keessan yoo dhadhahe malee manaa hin baanu yoo jettan malee wanti hafe tokko illee hin jiru jechuu. Kanaaf jabaatanii qabsaa'anii dubbachuun Oromoof qofaa miti beekaa Oromoof qofaa miti. Mana keessan hanga dhufee dhadha'utti yoo eegaa jiraattan malee weeviin akka itti deemaa jiru ajjechaan akka itti babal'achaa deemaa jiru kun mana nama hundaatu ga'uudhaaf akka deemu beekadha. Biyya alaa kanarraa namoota hin dhagaa gama adda addaatiin riippoortiin gama adda addaatiin hin dhufa. Warra kennattu du'e gosa kennattu du'e qee kennatti namni akkana ta'e ka jedhu kun baay'ataa deemaa jira waan ta'eef magaalota as Minneapolisii fi as Minesootaa fi Washington DC qofa odoo hin taane akkuma weevii bara 2014 hanga 2018 sana sirna hidhatee Afrikaa keessatti hidhannoodhaan tokkoffaadha lammaffaadha jedhamu san buusuun yoo danda'ame sirna gadi buutu ikonomikaalii kufee jiru fudhatama hawaasaa hin qabne beezii hin qabne at least warri yeroo sana turan beezii qaban bakka itti galan qaban kun bakka itti galu qabu bakka itti dhalate godina Jimmaa dhaquu hin danda'u gara biraatii miti bakka itti dhalate jechuu waan biraatii miti jechuu. Sirna beezii hin qabne sirna ikonomiin kufe sirna fudhatama addunyaa cufa hin qabne maallaqa irraan ummanni rakkoo jireenyaatiin Profeesar Mararaan irra deddeebi'anii waa jechaa turan ummanni waan nyaatu dhabe sirna sana yookaan mootummaa isaa nyaataa jechaa turan har'a oochaan akka gabaasetti United Nations dhaabbanni rakkoo dhimma akkanaa wajjin wal qabatan irratti hojjetu akka gabaasetti rakkoo nageenyaa qofaan wal qabate nama miiliyoona walakkaatu ji'oota muraasa kana keessa qe'ee isaarraa bu'e. Ka rakkoo uumamaa fi rakkoo namtolcheedhaan walitti qabamee Oromoon buqqee jiru miiliyoonaan lakkaa'ama. Ummanni kun gaafa waan nyaatu dhaban dhageettanii yoo jettan miidiyaalee biyyattiitiin Finfinnee keessa ta'ettanii warroonni dureessi warroonni mootummaa irra aangoo irra jirtan gaafa waan nyaannu dhabne dhufnee si nyaadhaa beekadhaa jedhanii miidiyaadhuma isaaniitiin dabarsaa jiran. Ummanni kun gaafa waan nyaatu dhabe gaafa qe'ee taa'u dhabe gaafa akkaataa nagaan itti bulu karri hundi itti cufame 4 kiiloo deemee Abiyyiin hudhee akka achi keessaa gadi baasu takkallee shakkiin hin jiru. Kanaaf jabaadhaa isinit dheeressee dhiifama jabaadhaa lakkoofsa keessan kana hin tuffatinaa itti jabaannee yoo deemne duris maajoriitii kan kaasu maayinooriituma namoota xiqqootu kaa'atu maajoriitiin duubaan hiriiraa dhufa waan ta'eef haa jabaannu jechuuf hedduu galatooma. Akkasumas hiriirri kun kan jalqabaati malee itti fufuuf deemna. Kun jalqabaa fi yaadoo namni ijoolleen barumsaa jiru garuu kun jalqaba Oromoon ciisuu hin qabnu ka duraarraa daran guyyaadhaan ajjeefamaa jiru. Guyyaadhaan dhumaa jira Oromoon kana ofirraa kan dhaabuu danda'u nu qofa. Oromoo jirtu hin dhagahamu jirtu tokkoon keessan nama miliyoona 50 bakka buutan jennee jirra akka sagalee nama miliyoona 50 jirtu fixanii jiran dubbii mootummaan Abiyoot Kaasaayee kufee jira. Mootummaan ummata isaa hin qabne waan akka hin qabu mootummaan
kiisaan qabne har'a ummanni isaa beelaan dhumataa jiru. Ummatatti yeroo qoosan duratti zaakuu hanqoonqoo dubbate qamadii oomishne ficaa daaknee Awurooppaa gurgurree doolaara nu barbaachisaa jedhe Shimallis Abdiisaa. Akkasimi ummata isaatitti taphachuudha. Ummata ofiititti qoosuudha. Biyya sana keessatti yaa Oromoo dhageeffadhaa an ergaa ummata biyyaatiif qaba. Waan jedhaniirani warri ala jiru. Diyaaspooraan dirqama isaa bahuudhaaf yoomillee taanaan diyaaspooraa Menesootaa dura namni gadi bahee qorraa fi bonaatanna jedhu hin jiru. Dhugaa jiru walitti himnaa. Oromoon eessaayuu jiru Oromoo Menesootaa yookiin Oromiyaa xiqqoo ni dhageeffata, ni laala, ni caqasa. Maal godhaa jirtan sila saba kana ni dagattanii nuun jedhaa jiran. Hin daganne. Ummanni biyyaa garuu yeroo dhimma amantiitiin Gondar irraa namni du'u ka inni sun sitti dhagahame. Yeroo dhimma amantiitiin naannoo biraa irraa namni yookiin biyya biraa irraa balaan tokko dhalate jedhamee sitti dhagahame. Yeroo obboleessi ollaa kan keetii du'u ni rafta taanaan itti aansee guyyaa lammataa namni du'u si mataa keetii kana beeki. Abbaa biraatii miti. Zaak duratti fixee jira. Dubbii Wallagga irraa kaate osoo Wallagga dhaabne Gujittiin ceetuu turte. Dubbiin Gujii dhatte osoo achi dhaamsinee jiraanne Walloon itti deebiteetii kasaaraa san irraan hin geettuu turte. Osoo dubbii Wallootti dhaabne silaa Karrayyuun abbaa gadaa dabalatee lafarraa hin dhumatuu ture. Osoo Karrayyuu irratti dhaabne har'a Tuulama keessatti naannoo Salaalee qofa keessatti har'a gabaasni har'a ganama kana dhufe abbootii nama maatii nama 122 manni kan irraa gubate Salaalee qofa keessatti guyyaa lama keessatti mana 122 maqaa isaanii wajjin baheera jechuudha. Kan asit dhaabuun hinne ofirratti ilaalle nutu cal'ise ummata Oromootu rafe hanga mana kiyya ga'utti ana maaltu na dhibetu ture. Har'a kunoo Arsii baha Arsii lixaa keessa Adaabbaa keessa guyyoota lamaan darbe kana keessa wanti ta'aatiin ture. Yeroo dhiirri dalagaa isaa dalaga dhiirri dhiira wajjin wallolti malee mana keessa deemtee daa'imman Itoophiyaa keessa deemaa jiru. Jaalattanii jibbitaniillee aanaan hadha qabsoon kun yookiin ajjeechaan isin bira hin gahin duuti nu bira hin geenne jettanii warri raftan amantii teessanillee taanaan tabdi mucaadhaan isin dhahee jaarsi tortoraan kan gatii takka hin qabne ka osoo qeerroon tokko uffu jedhee lafa dha'uu danda'u har'a yoo hayyuu kan kee booksiidhaan dha'u dubbiin dibba Oromummaatii ol Oromoo kan baraaru wanti takkallee akka hin jirre isinitti bahul. Dubbiin Oromoo amantiinaan adda qoodanii nu nyaataa jiran nyaatamaa jirta. Yaa Oromoo dammaqi. Yaa Oromoo hirribaa ka'e. Yaa qeerroo Oromoo. Yaa qeerroo Oromoo. Kan mootummaa abbaa irree baankii bitaankii hidhate fuutee maqaletti galchuu hin dadhabine. Hadha maaltu si raffisa? Qeerroo meeqatu si biraa dhumate waggoota arfan kana? Haati Wallaggaa meeqa dhabde? Haati Gujii ilmaan meeqa dhabde? Haati Tuulamaa ilmaan meeqa dhabde? Abbaa meeqatu manni isaa bakka itti galuu dhabe? Walloon dheengadda gabaasni dhagee haadhaaf abbaa bira ajjeesanii ijoolleen jahaa dirree irratti hafte. Waan godhan dhabanii mana gubanii mana hafellee kan gidaara silaa dhagaan ijaarame gireederaan daakani. Kan faannoo Oromoo irratti bobbaase Abiyoot Kaasaayet kabajataan isa deeggare Shimallis Abdiisaati. Kan du'a Oromootti qoosu kan waraana naannoo Sumaalee irraa fuudhee Affaar irraa fuudhee Sidaama irraa fuudhee Eertiraa irraa fuudhee Oromiyaa irratti har'a bobbaasee jiru Shimallis Abdiisaati. Ilma keettu Tuulamaa lafarraa duugaan ilma Tuulamaat jaalallee jibbineellee har'a Tuulama laale. Ummanni kun ulmaan argamtoota naftanyaati. Har'a silaa Shimallis Abdiisaa osoo Oromummaa qabaate yoo xiqqaate silaa manni Tuulamaa hin gubatu. Yoo xiqqaate garuu jarri kun ergamtoota naftanyaa ashkarran yookiin baandawwan diina Oromoo waggaa 150 nutti taphasan akka ta'ani gubatiinsi wanti Tuulama keessa gaggeeffamaa jiru. Dachiin Tuulamaa hadha boohaa jirti. Manni Tuulamaa lafarratti afaan jiru. Yaa Oromoo dammaqi. Yaa Oromoo dammaqi. Yaa Oromoo dammaqi. Taayyeen Faatisu Salaalee filatamte. Biraanuu Gurbaan jedhamu Biraanuu Leenjisoo jedhamu Salaalee filatame. Ganti inni itti filatame. Ganti isaaf sagalee kenne hadha lafarraa duguugamaa jira. Kaleessa nu filanii filannoo dimokiraatawaa jedhan. Waggaa takka osoo hin gahin ilmaan isaanii qe'ee isaanii deebi'anii lafarraa duguugaran. Qeerroo Oromoo kanaa ol maal isinitti himna? Qeerroo Oromoo kai wanti har'a Harargee
ilmaan Oromoodhaa mana bahaadha abbaa isaa gaafachuu hin dandeenye. Kanaaf Oromoo diiyaaspooraa isa kaaree meetira 200 ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jirtu. Lubbuun tantee zalaalam hin jiraattu. Lubbuun tantee zalaalam hin jiraattu. Lafti kaaree meetira 200 tuni guyyaa ati duute Gondarin maaltu dhalate? Gondarin maal dhalatan? Amaaruma irratti Amaara maal godhan? Amaarri musliimaa lafa kaaree meetira tokko sadiin ijaaramtu lafa faana jahaa hin geenye asi awwaalamuu hin dandeettu jedhanii himi. Amma dura Tuulama keessatti charchii ortodoksii keessatti mucaan naannoo Bishooftuutti du'e awwaala hin dhorganne maaltu siifame kanaa ol? Namni qe'ee isaa irratti awwaalcha dhabe. Namni osoo kana argu mana isaa taa'u jannanni ati galtullee hin jiru. Jannanni ati seentullee hin jiru. Namni asirratti azaaba ofirraa buusuu dadhabe borullee Rabbi maaliin isaa dhiisa. Nama osoo haadha warraa isaa osoo inni argu bira gudeedan. Nama osoo inni argu obboleettii isaa biratti gudeedan. Dhiirri obboleettii isaa gudeedamuu jalaa baasuu hin dandeenye. Dargaggeessi haadha isaa gudeedamuu jalaa baasuu hin dandeenye. Yeroo haati Wallaggatti gudeedamtu Arsitti gudeedamuu ta'uu isaa isaaf hin galle. Yeroo Arsitti haati takka gudeedamtu Hararge gudeedamuu isaa isaaf hin galle. Genereeshiniin akkanaa genereeshinii ta'uu hin danda'u. Genereeshinii gabrummaa fudhateta. Kanaaf Oromoon bakka jirtan irraa ka'a. Mootummaan kun diinagdeen kufee jira. Waraana isaa waan nyaachisuu hin qabu. Kan eeggataa jiru nutu jalatti laafee jala cal'ise. Gara biraatiin Oromoon yeroo ammaan tana akka kaleessaatii miti. Oromoon humna qaba. Oromoon ijaaratee jira. Oromoon hadha harka qullaa hin jiru. Qe'ee hunda keessa Oromoon nama anatu sii jira jedhu qaba. Kanaaf Oromoon bakka jirtu mootummaa Abiyoot kaasee dugdatti garagalii si dinnee jedhiin. Dugdatti garagalii dinnee sittin baanu jedhaan. Dinnee. Gabrummaa dinnee.